Godina Shawaa Lixaa aanaa dandiitti kan nuti argamnu. Qonnaan bultoonni aanaa dandii tanaan dura mala aadaatiin oomisha isaanii sassaabachaati kan isaan turan. Yeroo ammaa kana kaammoo mala ammayyaatiin maashinaan sassaabachaati kan isaan jirani. Inni kun immoo ifaajii hedduu isaan irraa hambiseeti kan inni jiru. Oomisha kanaan dura sassaabaa turre accaayessan ol fakkaatiin adduma adda bifa wal fakkaatee hojjetamaa ture. Bu'aa baay'ee inni qaba maashinni. Amaatii baay'ee qabamu harkaan haamuun jechuudha. Haamamee sassaabamaa qabaadhaan lafa godhama. Harree irratti illee amma qe'ee ga'utti baay'ee tarca'a jechuudha. Asitti yeroo ga'e asumatti haama, asumatti callaa buusa. Kumtaalatti bichaa harachuudha waan ta'eef wanni hin qabu harca'insa hin qabu jechuudha callaassa. Dura siqaa baay'ee argaa ture. Makaraa baay'eedhaan midhaan kana sassaabaa ture jechuudha. Baay'ee dadhabbii qaba. Tokkoffaan nama tokkoon nama lamaan hin dandeessu. Baay'ina daboo irree baastee manatti irree waan baay'ee hojjetta jechuudha. Manatti irree farsoo naqxee daabboo tolchitee wanna baay'eedhaan miidhamtaa jechuudha. Dadhabbii baay'ee nurraa hambisa jechuudha. Humni namaa asirratti bahu baasiin manaallee bahu baay'ee nu hir'isa jechuudha. Qotuun nama dadhabsiisaa, haamtuudhaan haamuun, haamnee immoo harreedhaan guurdee oogdiitti galchuun, oogdii lallaquun, dha'uun, calleessuun xaarii baay'ee qaba. Amma immoo asumarratti maasuma gubbaarratti maashinaan haamneetoo xaarii sadarkaa dura jedharra karaa ce'utti dhufneerra. Qonni kilaasteraa oomisha keenya yeroodhanii fi teekinooloojiidhaan akka sassaabannu nu taasise kan jedhan qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa aanaa dandii ta'us garuu hanqinni kombaayineraa jiru akka isaaniif furamu gaafatan. Kombaayinerri kun akkuma zoonii keenyatti hir'ina qabaachuu danda'a. Garuu odoo hir'inni kombaayinerri amma tokko ta'u amma lama ta'e dafeetirre nu dhaqqabee amma kara biraa hamaa ture jechuudha. Naannee nu dhufe waan ta'eef xinnoo ishii nu jalaa ture kunumtirree fuuldurumarree maashinni kun iddoo itti yuuniyeenii jechuun hanqotee bulaate jechuudha. Kanaaf kanumarree ilaalee maashina kana ilaaleetti nu dabalee kara fuuldura baay'ee namatti tola. Maashinni akka aanaa keenyatti maashina hin qabnu. Maashina qamadii haamu akka aanatti hin jiru. Akka godina Shawaa Lixaatti yuuniyeenii ambootu qaba jechaa dhageenya. Amma waliin gahisi maashina kana hanqina qaba. Godina Shawaa Lixaa aanaa dandiitti sassaabbiin oomishaa bifa tanaan duraa irra gama teekinooloojiitiin kan deeggarameedha kan jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa dandii obbo Baqqalaa Dibaabaa aanichatti lafti hektaarri 48,800 ol oomisha garaagaraatiin kan uwwifamee fi sanyii kuntaalli miiliyoona 1.4 kan eeggamuudha. Qonnaan bultoonni aanichaa gama teekinooloojiitiin akka fayyadamaniif ga'een qonna kilaasteraa olaanaadha jedhu. Sassaabbiin oomisha qamadii karaa sirrii ta'eenidha kan inni adeemsifamaa jiru. Amma akkuma arginu kana sassaabbiin qamadii kana jalqaba kilaasteraan kan inni faca'e. Qotee bulaan kun duraan harkaan sassaabaa ture. Iddoo garaagaraa lafa ciccitaa irratti facaasee harkaan sassaabaa ture. Gaafa kilaastera kanaatti dhufu immoo maashinaan kan inni sassaabamu jechuudha. Faayidaan isaa immoo yeroo barbaadame keessatti illee sassaabbatee gashachuu danda'a. Qisaasamni hin jiru jechuudha. Qisaasamni oomishaan jiru. Maashinaan waan sassaabamuuf qisaasamni hin jiru. Kanaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha kilaasterri kun qonnaan bulaadhaaf. Akka godina Shawaa Lixaatti bara kana lafa hektaara 900 fi 2,000 oltu midhaan uwwifame kan jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godinichaa obbo Tarrafa Araarsaa godinichatti yeroodhaa gara yerootti qonnaan bultoonni sassaabbii oomishaaf teekinooloojiitti fayyadamuun fooyya'aa dhufeetii jira. Yeroo ammaattis godinichatti oomishni dhibbantaan 70 ta'uu sassaabamuu kaasu. Akka waliigalaatti akka Shawaa Lixaatti bara kana lafa hektaara 800 fi 86 fi 790 facaasuudhaaf karoorfanne kan faca'ee jiru naannoo hektaara 900 fi 2,000 olmost kan karoorfame ol faca'ee jira. Kana keessatti yeroo ammaa kana kan sassaabbiidhaaf ga'ee jiru lafa hektaara 28 agammaatti naannoo hektaara 18 sassaabamee jira. Olmost parsantii kan ga'eerra naannoo parsantii 70 sassaabuun danda'ameera. Hanqina kombaayineraa godinicha keessatti mudachaa jiruu fi gaafii hawaasaa deebisuuf bara kana godinaalee biraa irraa kombaayineroota galchuudhaan akka sassaabanii fi furmaata waaraadhaaf immoo yuuniyeenonni godinicha keessa jiran maashina bituuf karoorfamuu dubbatu obbo Tarrafan. Kombaayineraa qabnu fayyadamaa jirraa garuu immoo kombaayineraa amma qabnu kun midhaan amma akka godina keenyaatti ga'ee jiruuf ga'aa miti. Kanaafis furmaata lama qabannee jira jechaadha. Furmaanni amma gochuu dandeenyu kombaayineroota bakka biraa jiranii kireeffamanii akka galan
yeroo ammaa kana waliigallee jirra. Guyyaa 2-3 booda kombaayineroonni baay'een isaanii galanii oomisha kana sassaabutti gallachaadha. Inni fala ta'uu danda'u immoo bara kana kombaayinara 3 bituudhaaf karoorfannee jira. Yuuniyenoonni keenya 3 jiran kombaayinara tokko tokko akka bitaniif yeroo ammaa kana irratti waliigallee